Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya mee har'aantan ammoo akkuma mata duree fi taabneelii kiyya irratti argitan sana jechaadha. Mee dhuguma agara biyya Kanaadaa bilisaan deemuun qarshii xiqqoo maallaqa xiqqoo baasuudhaan karaa mootummaatiin biyya sana deemnee maallaqa achitti teenyee erga dalagannee booda mootummaadhaaf maallaqa kaffaluun danda'amaa kan jedhu kana wajjin ilaalla. Eeyyanni danda'ama 100% jechuudha mootummaan karaa mootummaatiin wanni kun kan raawwatamu. Sanaaf kaawwan kana mee 100% akka inni dalagu pilaatfoormii kana haala inni guutamu carraa biyya Kanaadaa kana haala kamiin namni dhuunfaa tokko dargaggeessu kan dargaggeessin takka haala kamiin deemtee biyya sanatti dalagachuu akka dandeessu wajjin kan ilaallu ta'a. Yeroo baay'ee kaawwanni kun gadhiifama namoonni immoo irraa hin amananii mootummaan Itoophiyaa immoo karaa bilisaatiin jechaadha dhaabbilee biyyoota Kanaadaatiin walii galuudhaan jechaadha namoota hedduu nama 500 ol dargaggoota Itoophiyaa kan barbaaduudha jechaadha karaa sanii walii galaniiti kan namoota gara san ergaa jiran jechuudha. Mee hadhaka pilaatfoormii sanarra seennee isinitti argisiisna viidiyoo sanaan garumaatti daawwadha waan isin fayyadu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf kaamma linkicha description boxii keessan isinii kaayaa achiin seentu amma browseriidhaan isinitti argisiisa. Karoon browserii keessan irra seentanii jechaadha akkana nama jedhee barreessu kanatti barreessitu ircc.canada.ce jettanii haala nama barreesse kanaan barreessitu jechuudha. Haala kanaan barreessitanii search irratti godhattu al takka jechaadha. Haala kanaan isinii dhufa. Amma ka isin calqaba irratti warroonni bilbila fayyadamaa jirtan smartphone namni fayyadamaa jirtan jechaadha. Iddoo tuqaalee sadiin kana dhuftanii bilbila keessan akkana gara oliitti scroll gootan jechaadha. Sana booda desktop site kedhu kanarratti right godhattan jechaadha. Ishee tanarratti tii godhattu. Sana booda haala kanaan isinii fida interfeesichi kana fakkaata. Amma qooqa isin filachiisa afaan ingiliffaa kana filattu ingilish irratti al tokkoon hidhaattu jechuudha. San booda ka haala kanaan isinii fida. Isin amma ka akkaawuntii waan hin qabneef amma akkaawuntii banachaati jirtu jechaadha. Akkaawuntii waan banachaartaniif akkana gadi siqtu jechuudha. Amma sana booda amma erga haala kanaan isinii dhufe karaa harka mirgaatiin IRCC login sign in kajettu jirti al takka ishee irratti dhaattu jechuudha. Isin amma akkaawuntii banachuudhaaf deemtanii namoonni sign in godhan namoota akkaawuntii qabanidha jechaadha. Sana booda ka akkana gadi siqtanii amma you don't have an account jedha. Akkaawuntii hin qabdu jechaa jira eeyyan jettaniini irratti dhooltu. Sana booda isa kana irratti dhuftu you know the program you want to apply jedha. Isa irratti al takka ni dhaattu jechuudha. Sana booda akkana gadi siqtanii working in Canada temporarily jedha. Isa irratti al takka ni dhaattu jechuudha. Sana booda international experience Canada ka irratti al takka ni dhaattu. Amma ka interfeesii waan adda addaa waan isinii fiduuf steepii sirriitti hordoftu jechaadha. San booda maal gootanii akkana gadi siqtan jechaadha. Akkana gadi deemtanii register for an account ka jettu irratti al takka ni dhaattu. Ammas gadi siqtu jechuudha. Filannoo isinii fida. Karaalee lamaan jechuudha sign up ka gootaniin jechaadha. Sign in gochuudhaaf karaalee lama isinii kenna. Tokkoffaa register with GCK username and password dha. Isa sana filattu jechuudha. Isa irratti al tokko ni dhaattu. Amma ka iddootti banattan bira geessanii jirtu. Akkana gadi hiiktanii jechaadha. Amma iddoon sign up iddoo kana jirti. Sign in gaditti jechaadha. Sign up jettaniin jechaadha. Amma isinii fidee jira. Sana booda I accept jetti ishee tanarratti al tokko click ni gootu. Amma isinii fideeti jira jechuudha. Amma username isin gaafachaati jira. Create username jedha. Anamma username kiyya create haa godhadhu. Username kiyyatti barreesseetiin jira kan waan amma sana booda continue jedhaani. Amma password na gaafataa jira. Create your password jedha. Password keessan as biratti ni galfattu. Asitti galcheen jira. Amma sirra deebiidhaan confirm your password jedha. Nin galcha jechaadha asittillee. Sana booda continue jedhaan jechaadha. Iddoo kan dhufe continue jedhaani itti fufu iddoo jettu kanarratti al takka ni dhaadha. Sana booda seebii kanarratti tuquu danda'a. On barbaadeen dhiisa dirqamaa miti qabadhee waan hin jiruuf jechaadha. Sana booda gaafilee isin gaafata. Gaafilee isin gaafatu kana iddoo xiyya gadi ilaaltu tanarratti al takka dhooftanii jechuudha ni deebistu. Waan inni isin gaafatu kana keessaa tokko ni filattu jechuudha. Gaafilee hedduu isin dhiyeessa. An tokkoffaa kana filadheeti jira jechaadha. Amma deebii keessa ni deebistu. Yeroo biraatiif isin gaafata waan ta'eef isaa jedhee barreesseeraan amma. Sana booda member person isin gaafata. Memorable person amma callisee nama yaadatu tokko barreessi jedha. Gaafii beekaati kan inni isin gaafatu yeroo itti aantanii sign in gootan waan isin gaafatuuf jechuudha sammuutti qabachuu qabdanii barreesseetii jira. Achi booda kana lakkoofsa wayii galchitu callistanii jechuudha. Kana guyyaa yaadannoo jedha. Guyyaa yaadannoo wayii callistanii barreessitu jechuudha. Haala kanaan barreesseetii jira.
sana booda continue jedhaan wantoota asii kana callistaniituma barreessituu rakkinan qabu boodaaf isin gaafata waan ta'eef jechaadha. Sana booda gadi siqtanii dhumarratti continue jettuuni iddoo kanatti haala kanaan ka barreessuu qabdanii haala ani barreesse kanaan guyyaa barbaadan filattanii barreessitu jechaadha. San booda continue jettuuni haala nama barreesse kanaan barreessuudha qabdan jechaadha. San booda dabarsee jira. Amma asitti maal na gaafachaa jira adeemsa ani deemu kanaan adeemuudha qabdan please step ilaaluu qabdu jechaadha. Jira email address na gaafachaa jira email kiyya asitti hin barreessa. Email address kiyya confirm godha iddoo lachittuun hin barreessa sana booda continue jedhaani. Kanaaf verification inni aseeneeti jira sana booda continue jettuun amma confirmation code isin ergeeti jira Gmail account keessan keessa dhaqxu jechaadha. Kunoo amma email kiyya biraan dhaqu Government of Canada irraa jechaadha verification code naaf ergeeti jira jechaadha. Hello Isaaq Ibrahim jedha fakkeenyaaf koodiin kun jechaadha isa isii verify na goosistu jechaadha. Ishee tana kooppiin godhadha. Ishee tana asii fudhadheeti asitti confirmation code waan taateef iddoo kanatti galfadhaa jechaadha. San booda continue jedhaani. Amma xumureetiin jira. Kanaafuu iddoo login itti gootan home page itti isin deebisa jechaadha. Login gochuu deemtan amma accountii qofa banattanii hanga ammaatti login hin goone jechaadha. Sana booda continue jedhu. Kunoo home page kiyya kana fakkaata username kiyya wajjin jechaadha. Amma guutumatti duubatti deebitanii website irra seentu jechuudha. Ka jedhu irra seentu jechuudha. IRCC portal ka jedhu amma seenuudhaaf deemtan login gochuuf deemtan waan ta'eef IRCC portal jettanii search gootu jechuudha. Dura ircc.canada.ca jettanii yeroo accountii bantan amma moo login gochuu deemtan jechaadha. Amma isin maal gootanii erga IRCC portaanii kana search gootan booda jechaadha akkana gadi hiiktanii jechaadha. Isee sign in jettu tanarratti kiliko sign in to IRCC secure account keetu tanarratti ni dhaattu jechaadha. Sana booda akkana ol siqtu jechuudha. Akkana deemtaniiti sign in kan jettu jirti. GCK username and password keetu kanarratti sirratti altakanii dhaattu. Amma kan interfacein biraasni dhufe haala kanaan ka argisni dhufe amma kana gadi siqtan username keessanii fi password isin gaafata. Anamma irratti hodha jechuudha. Kan dura galchadhe sana isa dura ittiin banadhe sana username kiyya irratti kilikniin godhaa sana booda sign in jedhaan jechaadha. Sana booda ka amma haala kanaan naa dhufeeti jira. Setup complete naan jedhee jira amma kunoo magariisa naaf kennee jira jechaadha. Sana booda continue jedhaani. Sa'aatii wajjin jechaadha naaf kenne 5 active recovery code koodiiwwan recovery ittiin godhatan shannaa kennee jira jechaadha. Isiniif kenna. Kanaaf amma accountii kiyya login godheeti jira almost login gochuu kiyya asitti argitu jechuudha. Iddoon kun logawuteedha. Yoo asitti yoo login jedhe keessa hin seenne jechaadha. Logawuteedha keessaa bahii jechaati jira barbaadde keessaa akka baatu kan sitti argisiisuudha jechaadha. Kanaaf amma haala kanaan xumuradheeti jira. Amma wanni guddaan isinitti argisiisu akkaataa apply itti godhaniidha. Hojiidhaaf akkamitti apply godhanii akka carraa itti aanu carraawwan itti aanutti akkamitti deemuun akka danda'amudha. Viidiyoo waan dheerateef akkamitti hojiidhaaf immoo online akka gootanii carraa itti aanu steepiyoon itti aanutti akka deemtan kutaa lamaffaa keessatti wajjin kan ilaallu ta'a. Kun kutaa tokkoffaadha. Kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebana.